Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya har'aa as dhiyaadheeraa Israa'eliin jedhama. Kanan as dhufeefis divii 2022 akkamittiin haala salphaatiin guutuu dandeenya isa jedhudha. Kanaatiif na hordofaa. Jalqaba irratti gochuu kan isin qabdani. Erga divii kana websaayitii isaa argattanii booddee instruction isaa dubbisuu qabdu jechuudha. Instruction isaa divii 2022 instruction isa jedhu kana sirriitti dubbisuu qabdu. Anamma kanan irraa isinii jalqabu footoo isa jedhu irraan isinii jalqaba. Footoo isa jedhu kana walii wajjin ilaalla jechuudha. Footoo kana yeroo xunnu wantoota akkasii nu baasaa jechuudha. Amma gaa footoon kunooti footoo kana inni ilaaltanii jechuudha. Footoo kana keessatti dugda isaa duuba akkuma namicha kanaa footoo qulqulluu ta'e adii kan ta'e sirriitti akka sirriitti maalinni posiishinii sirriidhaan teessanii ka'uu akka namicha kanaatti ka'uudha jechuudha. 600 times 600 jedhuudhaan ka'uu qabdu jechuudha. Footoo saayizii asitti argattu kun asitti gararraa kanatti wanni taatanii footoo saayizii argachuu dandeessu jechuudha. Kanaatiif footoo akkamiitu barbaachisa kan jedhu fakkeenyaaf asinnaa xunnee ilaala. Gurri isheen argamu akkasumas immoo gilaasiidhaan ka'uu hin dandeessu. Gilaasiidhaan hin danda'amu. Gonkumaa hin danda'amu. Eksiidha. Inni lammaffaa irratti kunoo akkasitti amma namichi kuni sirriitti maalinni posiishinii sirrii taa'ee ka'e posiishinii sirrii taa'uu isaarraan kan ka'e immoo kunoo footoon isaa raayitii argateera jechuudha. Akkaataa gaariitiin posiishiniin keessan sirrii ta'uu qaba jechuudha. Saayiziin isaas posiishiniin isaas sirrii ta'uu qaba jechuudha. Inni kan biraan kunis dubartittiin kunis resolution print size and quality dha. Qulqulluu ta'uu qaba. Saayiziin isaa sirrii ta'uu qaba. Kana jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti gilaasiidhaan ka'e namichi kuni kanaatiif fudhatama hin qabu jechuudha. Gilaasiidhaan ka'e waan ta'eef keessumatti iddoo kanatti maal jedha digital alterations and retouching jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Footoo editeriin jira waan ta'eef footoo editeriidhaan kukkuttanii gashitu yoo ta'e gonkumaa hin danda'amu jechuudha. Gonkumaa edit gootanii inni sin gashitan inni sin kukkuttanii yookaan garansaa kukkuttanii gashitan gonkumaan ta'u akka yaalle jechuudha. Kana akka yaalle isiniin gorsa. Inni kan biraan roos ilaala. Amma namichi kun sirriidha. Maaliif mataan isaa yoo hin argamu ta'eyyuu garuu baay'ee gaariidha. Akkaataa gaariitiin ka'ee jechuudha. Inni kan biraan attire hats and hair isa gurrattuu isa kan warri musliimaa uffatan kanaani gurri ishee yoo hin argamu ta'eyyuu garuu sirriitti sababii teesseef posiishinii sirrii sababii teesseetiif hin fudhatama qaba jedhee footoon kun jechuudha. Footoon kun fudhatama qaba. Fakkeenyaaf iddoo kanatti footoo kana ilaallee gajjallaatti sin agarsiise amma kun fudhatama hin qabu. Maaliif bakka gurri ishee fuulli ishee sirriitti hin argamu garmalee uffattee jirti jechuudha. Inni kan biraan mucaan kun xuuxxoo qabatee jira. Xuuxxoo qabatee sababii jiruuf hin argamu jechuudha. Jechuun afaan isaarra xuuxxoo jira sababii ta'eef hin ta'u. Kan biraan immoo iskarbii godhattanii yookaan morma keessanitti waan hidhattanii gonkumaa hin danda'amu jechuudha. Gonkumaa hin danda'amu. Kan biraan immoo marmixaa godhattanii yookaan immoo haattii godhattanii mataa keessan irra waa kaa'attanii hin danda'amu jechuudha. Inni kan biraan immoo iji keessan gar tokkoon isaa duwwaan argamuudhaan hin danda'amu jechuudha. Iji ishee gar tokko duwwaatu argama, gurri isheen argamu kunis hin danda'amu jechuudha. Baakgiraawundii kanarratti kanatu fudhatama qaba. Baakgiraawundiin isaa adii ta'uu qaba. Warroonni baakgiraawundiin isaanii fakkeenyaaf namicha kana fudhanna. Namichi kun amma eksiidha. Maaliif? Baakgiraawundiin isaa adiidha jettanii murteessuu hin dandeessan waatu dudduuba isaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu hin ta'u jechuudha. Inni kun immoo baakgiraawundiin isaa biluudha. Yoo sirriitti ka'eyyuu fudhatama hin qabu jechuudha. Maaliif baakgiraawundiin isaa adii ta'uu qaba waan ta'eef footoon dudduubii footoo keessan dudduubii suuraa keessanii adii ta'uu qaba waan ta'eef.
Ijoollee kaasuu akkasumas immoo dudduuba keessanii wanta akka daawwitiin fa'aa jira taanaan wanta akka dudduuba keessanii wanta akka daawwitii mana keessa teessanii kaatan taanaan wanta akka daawwitiin jira taanaan hin ta'u inni kunis jechuudha. Inni kan biraan amma isheen kun sirriidha. Maaliif dudduubi ishee sirriidha, poozishinii sirrii teessee jechuudha. Ijoollee kaaftu yoo ta'e ofirra keessanii akkasittiin yoo kaaftan inni kunis sirrii miti jechuudha. Ijoollee mul'achuu qabu waan ta'eef jechuudha. Mul'achuu qabu waan ta'eef. Kan ijoollee footoo ijoolleedhaaf sirrii kan ta'u akkasittiin yoo kaatedha. Poozishinii sirriidha. Akkaataan teessuma isheetii sirriidha. Guutummaatti kaatee jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen akkas taatee yoo kaate sirrii miti. Maaliif mataan ishee irra bu'eera, akkaataan taaneetiin ka'eera, duddi ishee duubis sirrii miti jechuudha. Kun sirriidha amma. Duddi isaa adiidha, maaloodha, hundumti isaanii ta'a kun jechuudha. Arraba baasaa, ijoolleen arraba baasaa footoo yoo ka'an fudhatama hin qabu jechuudha. Fudhatama hin qabu. Kan biraan asitti akkuma argitanii afaan isaanii qabachaa yoo ka'an inni kunis sirrii miti jechuudha. Inni kunis sirrii miti jechuudha. Dudduuba mucaa kanaa maaltu jira? Wanta akka biluu yookaan akka samii ta'e jira. Isa kunis hin ta'u jechuudha. Kanaatiif kan footoo kanumaan dabarra. Erga kan footoo kanumaan dabarre booddee amma gara jalqabuutti dhufna jechuudha. Amma gara jalqabuutti yeroo dhufnu iddoo kanatti jechuudha. Iddoo kanatti wanta kana ishee as keessa jirtu kana barreessuun qaba jechuudha. Qubee guddaadha taanaan qubee guddaatiin barreessu. Garuu qubee guddaadha hundumti isaayyuu. Amma maalan jedhaa R 9 capital W capital H capital C. Yoon dogoggore kana gara booddee na deebisa jechuudha. Yoon dogoggore gara booddee sammiitiin jedha jechuudha isa booddee. Gara booddee amma gaan dogoggore waan ta'eef akkasittiin na dhufeera jechuudha. Kanaatiif egaa waa'ee maqaa keessanii informationii keessan maqaa keessan yeroo guuttanii jalqaba irratti last name kan jedhamu kuni last yookaan family name kan jedhamu kuni maqaa akaakayyuu keessaniiti. Maqaa akaakayyuu keessaniiti. First name maqaa keessanii, middle name maqaa abbaa keessaniiti jechuudha. Dogoggorina. Lammaffaa irratti kan isin argitan jenderiidha. Jenderiin keessan dhiira yoo ta'e dhiira, dubara yoo ta'e dubara jettu jechuudha. Birthday keessan akka biyya Awurooppaa akka biyya warra adiitti guutu. Isa immoo converter waan jirti isheedhaan deeffachuu dandeessu. Yeroo dhaloota keessanii isin sirreessiti isheen jechuudha. Kanaatiif akka warra adiitti guutu jechuudha. Akka lakkoofsa Awurooppaa isa jedhamu biyya keenya yeroo haasaan guutu jechuudha. Kan biraan arfaffaa irratti siitii iddootti dhalattanidha. Magaalaatti dhalattan guutu jechuudha. Magaalaa keessan guutu jechuudha. Magaalaa keessatti dhalattan guutu jechuudha. Ishee kana barsiitii annaa'uun isa jedhu sana hin fayyadamina. Sababni isaa iddoo beektan magaalaa beektan keessatti dhalattan waan ta'eef magaalaa hin beekamne keessatti hin dhalanne jechuudha. Country where you born isa jedhu Itoophiyaadhuma keessatti dhalanne waan ta'eef biyyuma Itoophiyaa keessatti dhaladhe jettanii as keessaa barbaaddanii argachuu dandeessu. Fakkeenyaaf Itoophiyaa kan jedhu argachuu dandeessu jechuudha. Yeroo sana xuxxan inni iyyuu isinii fidaa jechuudha. Kanaafiyyuu argachuu dandeessu jechuudha. Country of eligibility for the DV program kan jedhu Itoophiyaa keessa jirtu taanaan eeyyee jettu. Sababni isaa Itoophiyaa keessaati amma ani USA keessa sababii jiraadhuu fi USA naa fiduu hin danda'u jechuudha. Kana utuun achi taa'een guute ta'eeti naa fida jechuudha. Amma USA keessa sababii jiruu fi maalan jedhaa noon jedha. Maaliif USA fi Kanaadaa DVdhaa fi maalinni seera miti DV'n hin kennamnee fi kanaatiif USA immoo biyyaan keessa jiraadhu sababii ta'eef kanaaf noon jedha. Amma argachuu nan danda'a jechuudha. Itoophiyaa nama Itoophiyaa jiruutaaf hin guuta waan ta'eef argachuu nan danda'a Itoophiyaa jechuu kooti. Isin garuu US jettanii dabartu jechuudha. Yoomiyyuu dagachuu hin qabdan. US yeroo jettanii chiusii amman isiniin jedhu kana Itoophiyaa kan jedhu sana isinii fida jechuudha.
paaspoortiin keessan baay'ee barbaachisaadha. Paaspoortiin keessan baay'ee barbaachisaa. It's very important. Iddoo kanatti paaspoortii qabaachuu qabdu. Yoo hin qabaanne paaspoortii ta'ee immigireeshiniin Itoophiyaa baaseera waan ta'eef hidhattanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Yoo harkaa qabaattan immoo ispaayer kan hin taane yookaan yeroon isaa kan isin jalaa hin dhumne ta'uu qaba. Ispaayer yoo ta'eera ta'e daftanii areessifachuu dandeessu. Kanaaf laast neemii isa paaspoortii irra jiru laast neem isa jedhu yookaan maqaa akaakayyuu keessanii first neemii maqaa keessan middle neemii maqaa abbaa keessanii guutuu isa booddee paaspoortii nambarii keessan guutuu jechuudha. Erga jettanii booddee paaspoort expirationiin jira. Expiration paaspoortii yookaan guyyaatti paaspoortiin keessan dhumu yookaan gubatu achirra jira waan ta'eef isatti guutuu jechuudha. Kun asitti jechuudha isatti guutuu. Kan biraan country or authority of issuance kan jedhu kan agaa isuma achirra jiru isuma Itoophiyaa jiru sana guutuu jechuudha. Paaspoortiin keessan warri paaspoortii hin qabne guutuu dandeenya moo guutuu hin dandeenyu? Guutuu ni dandeessu. Bii isarra jiru filattu jechuudha. Yeroo guuttan garuu wantoota sadii duwwaatu kana keessa jira waan ta'eef eeggannoodhaan guutuu dandeessu. Warra Itoophiyaa keessa jiraataniif gonkumaa kuni hin gorfamu. Maaliif biyya Itoophiyaa keessa kan jiraattan yoo maaliif fakkeenyaatiif amma maal jedhaa? I'm not required to submit passport information because jedhe sababni isaa ani paaspoortii hin qabu paaspoortii required na godhu paaspoortii hin qabu yoo jettan sababni isaa wayii isin gaafata. Sababni isaa tokko stateless jechuun warra isteetii hin qabne fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa jiraadhee stateless jechuu hin dandeessu jechuudha. Stateless jechuu hin dandeessu. Lammaffaa irratti immoo tokkoffaan kun stateless hin jedhamu. Stateless kan jedhamu fakkeenyaaf Dabuub Afrikaa jiraatta taanaan, Kibba Afrikaa jiraatta taanaan, fakkeenyaaf Sudaaniin jiraatta taanaan, Keeniyaa jiraatta taanaan, Araba jiraatta taanaan, paaspoortii immoo hin qabdu taanaan guutuu dandeessa. Stateless jettee guutuu dandeessa yookaan achi keessa hin jiraadha jettee guutuu dandeessa jechuudha. Garuu dookimentiin ati dhiyeessitu hundumtu waa'ee kan Itoophiyaa isa keessa jiraattu sana ibsuu qaba jechuudha. Manni lafa itti baratte manni barumsaa ati baratte isa ibsuu qaba jechuudha. Kanaaf baay'ee warra Itoophiyaa keessaaf recommend hin godhu kana maaliif inni lammaffaan immoo national of the communist control country and unable to obtain a passport from the government. Kana jechuun biyyi Itoophiyaa biyya dimokiraatii jedhamteetu mootummaa gamtoomanii biratti galmoofteerti. Galmeen ishee akkasii jechuudha. Galmeen ishee isaarraa kana miti. Galmeen ishee akkasii jechuudha. Kanaatiif biyya kooministiiin bulchu yookaan kontirool taatee jirtu biyya akkasii miti jechuudha. Kanaafiyyuu biyya Itoophiyaa keessa teessanii chiwusiisa lammaffaa kana filachuu hin dandeessan jechuudha. Maaliif mootummaa gamtoomanii biratti kan isheen galmooftee jirtu biyya dimokiraatiidha jetteeti jechuudha. Inni kan biraan inni sadaffaan kun namoonni fakkeenyaatiif haala siyaasaatiin haala maaliitiin maal jedha unable to obtain a passport have received individual waiver of the passport requirement by the Secretary of the Homeland Security or Secretary of the State. Kanaatiif iyyuu amma iddoo kanatti tarii haala siyaasaatiin haala maaliitiin paaspoortiin keessan isinii bahuu hin dandeenye yookaan immoo isinii baasuu hin danda'amu yoo ta'e isa kana filattanii kanaan gochuu dandeessu namoonni akkasittiin qabamtanii jirtan jechuu kooti. Garuu kanaaf warra biyya Itoophiyaa keessa jiraatan rekomendii baay'ee hin godhu waa'ee paaspoortii kanarratti jechuudha. Inni kan biraanii saddeettaffaa irratti gaa footoo sana jalqaba isinitti agarsiiseera waan ta'eef baay'ee nan barbaachisu. Kanaaf footoo keessan akka sanatti sirreeffachuu dandeessu. Meeyil adireesiin oopshinaaliidha. Yoo qabaattan fakkeenyaaf furtuu isaa yoo qabaattanii furtuu mana poostaa yoo qabaattanii furtuu sana of harkaa qabdu yoo ta'e isa guutuu dandeessu. Yoo hin qabdan ta'e oopshinaal jedha waan jedhuufi kanaaf baay'ee keessa galuun isin hin barbaachisu jechuudha.
isa amma gaatti kan jiru yookaan amma jiitti kan jiru suni waa'ee masaa haasaa waan ta'eef waa'ee yoo adrees meelii adreesii yoo qabaatanii jiru. Inni kan biraan country where you live today har'a iddoon ati jiraattu eessadha biyya ati jiraattu eessa yoo biyya Itoophiyaa keessa jiraatte biyya Itoophiyaa yoo Sudaan keessa jiraatte Sudaan yoo Kibba Afrikaa jiraatte Kibba Afrikaa yoo Keeniyaa jiraatte Keeniyaa jetta. Bilbila har'a of harkaa qabdu jechuudha kudha tokkoffaarratti bilbila har'a of harkaa qabdu guutta jechuudha. Bilbila har'a of harkaa qabdu guutta jechuudha. Inni kudha lammaffaan email addressii keessa it is very important. Kun baay'ee isin barbaachisaadha inni kudha lammaffaa kun. Kanaatiif email addressii kee guutta. Fakkeenya kunoo isinii kenna. Fakkeenya John do edheetu example sana sii kenna .com yaa'oo ta'uu danda'a. Yahoo.com ta'uu danda'a akkasumas immoo gmail.com ta'uu danda'a. Emailii qabdan sana guutuu jechuudha. Irratti yookaan irratti. Baarratti immoo confirm isuma sana irra deebitanii guutuu jechuudha. Confirm goota jechuudha. Isuma sanatu irra deebitee emailii masaa irratti guutte sana biirratti deebitee guutaa jechuudha. Akkaidha. Hubachiisaadha gajjallaa irratti. Note. This email address will be used to provide you with additional information if you are selected. Yoo DV'n kuni carraansaa sin ga'ee carraan DV kanaa yoo filatamtanii yoo carraa DV kanaaf yoo filatamtanii emailii isinii goonaa processii akka itti fuftanii fi kanaafi emailiin keessan kun paaswoordii isaa eeggattanii akkasumas emailii keessan kana eeggattanii qabachuu qabdu jechuudha. Inni kan biraan isa gajjallaatti baay'ee barbaachisaa ta'e. Kana jechuun dudda DV kan ta'e jechuudha. Didda DV darbu yookaan backbone kan ta'e jechuudha. What is the highest level of education you have achieved as of today? Amma gaa kanati baratte kami yookaan kanati irratti barattee jirtu kami? Primary schoolii hin danda'amu. High school no degree in danda'amu. High school degree in danda'amu. Vocational school in danda'amu. Some university courses amma tokko. University degree isa jedhu kanaadha kan danda'amu. University degree jechuun college irraa degree fudhadhaa. Akkasumas immoo 12 fixaati gara university deemaa. 12 fixaa. University degree jedhama. University degree kun egaa university sana galtanii fixuu dandeessu, fixuu dhiisuu dandeessu, garuu DV'n siinii dhufee jennaan university degree jettanii guutuu jechuudha. Isa booddeessa ja'affaarraa kaasee amma gadiitti ilaaltan kana some graduate level courses, master degree, some doctor level courses, doctorate degree isa jedhu sana yoo guuttan argachuu dandeessuudha. Gara dhumaarratti maalidha? You must have minimum of high school diploma. High school diploma jechuun akka biyya amma keessa jiraannu biyya USA kanatti yookaan United States kanatti yookaan Amerikaatti high school diploma ni jedhamu bakka 12 fixuu keeti jechuudha. Akka biyya keenyaatti 12 fixuu keeti jechuudha. 12 fixuu keeti high school diploma ni jedhamu jechuudha. Kanaatiif akkasitti fayyadamuu dandeessu. Reflect the completion of the full course of the study. Wanta qoratte sana full course fudhatteetta yoo ta'e koorsii barbaachisaa ta'e high school diploma irratti fudhatteetta yoo ta'e inni kun si ilaalamee qualify ta'uu dandeessaa jechuudha. Horedha. Vocation school are equivalence or equivalence degrees are not as stable jira. Kana jechuun maal jechuudha? Ittuma fufee be skilled work in occupation that require at least 2 years of training and or experience to qualify. Edheetu kaa jechuudha. Website kana ilaaluu dandeessedha. To this information maal jechuudha? Yoo amma fakkeenyaaf kolleejjii tekinikaaf ogummaarraa waggaa 4 barattanii jirtu ta'e level 4 barattanii jirtu yoo ta'e level 4 sana erga fixxanii immoo
hojii kan waggaa lamaa yoo qabaattan yookaan immoo 10+3 yookaan 10+4 fixxanii hojii waggaa lamaa yoo qabaattan karaa kamiin iyyuu muuxannoo hojii faabrikaa keessas haa ta'u maal keessas haa ta'u waan hojjettan zeeseemii ta'uu dhiisuu danda'a. Bakka akkaawuntiin baradhe taanaan akkaawuntaantiidhaan hin barreeffadha jettaniitti dhiphachuu garuu gochuu kan isin qabdanii faabrikaa keessas haa ta'u maalis haa ta'u kan isin hojjettan muuxannoo hojii waggaa lamaa fi isaa olii yoo qabaattan kwaalifaayi isiniif ta'uu danda'a jechuudha. What is your current marital status? Kuni yoo fuutaniitu ta'e fuuneerra jettu yoo hin fuune ta'e hin fuune jettu. Garuu yoo gargar baaneerra yookaan hiikeera yookaan duuteetti sertifikeetii barbaachisa. Sertifikeetii akka isheen duute akka inni du'e akka isheen duute kanaafiyyuu kana keessan galinaa yoo fuutaniitu ta'e fuuneerra yoo hin fuune ta'e immoo hin fuune jedhaati walii wajjin yoo fuutaniitu ta'e fuudheeradha yoo hin fuune immoo hin fuune jedhaa guutaa jechuudha. 15ffaa irratti yoo amma gararraatti 14ffaa irratti fuudhee ijoolleen qaba yoo jettani ijoolleen keessan sun waggaa 21 ta'uu qaba. Waggaa 21 kan immoo ijoolleedhaaf kan barbaachisu hin guuttu jechuudha. Kana keessatti ijoollee erga guuttanii erga 15 keessatti nama 3 qabdu yoo ta'e nama 3 umurii isaaniif paaspoortii isaanii isin gaafata waan ta'eef kana hundumaa guutuu dandeessu. Galatoomaa dhaggeeffattoota keenya kanaafi yuutuubii keenya sabiskiraayib gochuudhaan akkasumas sheer gochuudhaan irraa baradha. Nu jajjabeessaas galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jedha.